Assalamualaikum obboleeyyantii akkam jirtan nagaa ani abdii koomedii jedhama. Hadhaan tana icciitii isin himuu dhufe. Namni tasa bilbila keessirraa fuudhee ofirra hidhuu danda'a. Namni warroota si bilbilu warroota si hordofan bilbila kee ofirratti hidhuu ofirratti forward godhuu danda'a. Akkamitti waa sadii isinitti hima sadan sanitti fayyadamtan jedhee yaada. Akkamitti bilbilli kenna hidhamuu danda'a. Waa hunda yookaan gara WhatsAppiitiin gara aappiitiin waa hedduudhaan aappii adda addaa fayyadamee ofirra hidhuu danda'a. Isin galee bilbila keessan tasa namni na hordofaa jira ofirra hidhanii na ilaalaa jiran jettanii hadda adda baafattanii koodii kana sitti hima akkaataa ittiin ilaaltan isinitti hima jechuudha. Agasiifuu Abdii Koomeedii subscribe godhaatii like godhaa na hordofaa isiniin jedhan Abdii Koomeediitiin. Jalqaffaa bilbilli keenya hidhameera moo xalafameera moo hin xalafamne akkamitti ilaaltaa? Urjii riqicha diidamii takka riqicha gooteeti kunoo akkana gootee bilbilta jechuudha. Kunoo akkana isinii fidare obboleeyyantii agartanii laal no for hard hin hidhamne naan jedhee jira nama kiyya kun tasallee namni narraan hin illee namni na bira taa'ee hiriyyaan illee na jalaan hin nam tokko na jalaa hin bilbilli kiyya kiliiriidha jechuudha. Hin hidhamne akkana laaluu qabda laal no for hard kasagalee taatee daatota adda addaa taatee siim kaardii taatee wanni hundinuu hin hidhamne naan jedhe jechuudha. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaa hoo bilbila namaa akkamitti ofirra hidhuu dandeettan? Bilbila namni isa san inni bilbila yookaan fireendiin isaa bilbila jettee akka bilbilli inni bilbiluu sun sirra bu'u godhuu dandeetta. Akkamii goota? Bilbilli nama sanii bilbilamu akka sirra bu'u godhuu dandeetta. Akkam godhuu dandeetta? Riqicha urjii jaatamii takka urjii gooteeti lakkoofsa nama sanii galchita. Duwwaa shan akkana jettee waan adda addaa akkanumatti guurtee lakkoofsa nama sanii galchita. Lakkoofsa nama sanii galchite akkanumatti fakkeenya isin mul'isaara nama akkanuma jedhiftee itti guurte lakkoofsa nama ofirra hidhuu barbaadde san itti guurtee kaatee tana tuyxee dhooyta. Kana dhooyte jecha achi booda bilbila nama sanii ofirra hiitaa bilbilli nama sanii bilbilamu sirra bu'aa jechuudha. Immoo zeenii yoo taate zeenii ta'uu qaba. Sawaa yoo taate sawaa ta'uu qaba. Bilbiluma tokko ta'uu qaba jechuudha. Bilbila garagaraa shariikaa garagaraatiin hin ta'u jechuudha. Shariika takkaan jechuudha. Innaa ammallee bilbila san erga ofirra hiite booda yoo ofirraa kaasuu barbaadde akkam goota? Riqicha goota. Duwwaa goota. Achi booda lama goota. Achi booda riqicha goota. Riqicha gootee kaateeti maal goota? Akkasan dhooyta dhiftee. Kunoo hiikteerti jechuudha. Waan siif agartaa call is forward. Bilbilli nama sanii al sirra bu'uu hin danda'u. Ofirraa cufteertaa achi isin jedha jecha akkasitti. Bilbilli nama tokko sirra bu'uu hin danda'u. Kan nama biraa ofirra xarafamee hin jiru isin jedha jecha. Akkasii an Abdii Koomeediitti kasii wajjin turtii godhee qophii kanatti akka gammaddan akka irraa bashannantan akka irraa barattan abdiin qabaa. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa isiniin jedhaa. Akkasitti turtii gaarii isiniin jedhaa. Yoo isinitti tolee subscribe like share jedhaa godhaa barbaadan galatoomaa isiniin jechuu barbaada.